Garaagaraan hawaasa dararaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Dodolaa keessatti murni PP rakkoolee garaagaraan uummata dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kana hordofee gareen saba Oromoo saamuu badhaadhee uummaticha galaana hiyyummaatti galchaa jiru kun bulchiinsa magaalaa Dodolaa keessatti daandiin gandootaa fi magaalota garaagaraa wal quunnamsiisu hojii ala ta'uun uummanni magaalichaa rakkoo geejjibaa fi fayyaaf saaxilamuu jiraattonni irra deddeebiin himachaa jiru. Akka jiraattonni magaalichaa dubbisne yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf kennanitti ganda madda waabee keessatti hawaasni karaa bahee galu dhabuun rakkoo hamaa keessa akka jiran dubbatu. Magaalaa kana keessatti yeroo gannaa ta'uu wal qabatee daandii gubbaa irratti lolaan kuufamee kan jiru yoo ta'u baajanni bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii ijaarra jechuun kantiibaan magaalattii Ayyub Dullee fi kaabinoonni biroon hidhattoota bilxiginnaa waliin ta'uun uummata kan saaman illee gara hojiitti osoo hin jijjiirin dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa akka jirantu himama. Sababa rakkoo daandii uumame kanaan ba'uu fi galuu dadhabaa jirra kan jedhan jiraattonni kunneen dabalataan maallaqa mataa isaanii irraa cirracha bitanii daandicha uwwisanis lolaan haree akka deemu taasifamu. Kuufame kanaaf immoo bookeen irratti wal horuun dhibee busaaf saaxilamaa akka jiran dubbatu. Uummanni ganda kanaa jiraata magaalichaa jaallatamaa kan ta'e maqaan isaa Saadam jedhamu adoolessa 30,2026 boqochuu isaa wal qabatee akka itti deemanii gadda isaanii qooddatan illee dhabuu isaanii himuun daa'immaniifis yaaddoo guddaa akka qaban ibsanii jiru. Gama birootiin immoo magaalaa kana guutuu keessatti namoota gaarii fardaa fayyadamuun jireenya dhuunfaa isaanii geggeessan bulchiinsi magaalichaa ergamtoota maqaan isaanii Shubbee, Fatoo fi Jamaal jedhaman bobbaasuun maallaqa humna isaanii olii gaafachiisuun yeroo kaffaluu dadhaban immoo waajjira poolisiitti galchuun gummaa gaarii irraa baasuun akka hojii hiikan taasisaa jiru jechuun keessa beektonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Aanaa ammayyaa keessatti murni PP namoota nagaa dirqamaa mooraa leenjii waraanaatti guuran. Gabaasa qindaa'ee Bijjaal Wabii Biyyaa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa ammayyaa keessatti murni maafiyaa PP namoota nagaa dirqamaan mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaanis aanaa ammayyaa gandoota garaagaraa kanneen akka Beerree, Dhankaakkaa, Marii Munyoo fi kanneen biroo maqaan isaanii hin tuqamin keessatti daa'imman umuriin isaanii waraanaaf hin geenye waggaa 14 gadi dabalatee dargaggootaa fi jaarsolii ga'umsa isaanii malee maatii isaaniirraa ukkaamsuun mooraa leenjii waraana raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa akka Birshalaqoo, Bilaattee, Xoollay fi kanneen birootti geessuuf qophii irra akka jiru beekameera. Akka ragaan aanicha irraa nugee addeessutti murni ilmaan Oromoo lola isaan ilaalannetti galchuun qoraan ibiddaaf qophaa'ee taasisaa jiru kun akka aanichaatti namoota 600 guruuf kan karoorfate yoo ta'u kana galmaan ga'uuf immoo tokkoon gandoota aanichaa irraa nama 15 funaanuuf qophaa'ee akka ture ragaan ni ibsa. Hanga ammaatti namoota 19 humnaan butanii akka qabanis addeessa. Bilisiginnaan Oromoo fi saboota biroo impaayarattii keessatti mirga saba isaanii irratti falmachaa jiran kanneen akka Tigiree, Afar, Amaaraa, Agao, Gaambeellaa fi Benishaangul Gumuz akkasumas kanneen biroo lola isaan geggeessaa jiran mo'achuu akka hin dandeenye yaaddoon Oromiyaa guutuu ba'a, lixa, kaabaa fi kibba akkasumas naannolee kibbaa keessatti fedhii isaanii malee namoota nagaa karaa fi bakka hojii isaanii irraa mooraa waraanaatti guuruun lola keessaa ba'uu hin dandeenyetti seenaa akka jiru himama. Lola isaanii dhugaarraa fagaatee kan waboo bakka hin buune immoo akkuma mala isaanii afarsuu itti fufaniiru. Aanaa Kiiramuutti dargaggoon tokko loltoota bilxiginnaa hidhaatti darbatamee yeroo dheeraaf hiraarfamaa jiraachuun ifoome. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Ba'a Wallaggaa aanaa Kiiramuutti dargaggoon tokko loltoota bilxiginnaan hidhaatti darbatamee yeroo dheeraaf hiraarfamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaleewwan alagaa daangaa ce'ee dhufe firoomfachuun hawaasa irraa dhalatan miidhuu aadaa taasifatan dargaggoon Moonaa Yaadataa Feetuu jedhamu mana maatii isaatii ukkaamsuun waajjira poolisii aanaa Kiiramuutti darbatanii iraarsuun akka bubbule jiraattonni dubbatu. Dargaggoon kun deeggaraa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin taane yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo daandii dabarsita jedhuun yakamee hidhaatti kan darbatame ta'uun gaaffii seeraa tokko malees ji'oota 3 oliif iraarfamaa jiraachuun ifoomeera. Gara jabeeyyiin loltoota faashistii Abiyyi Ahimad aanicha keessatti gama hundaan hawaasa miidhuu malee diinota hawaasa Oromoo irraa dhorkuuf fedhii kan hin qabne harka lafa jalaan uummata Amaaraa hidhachiisuun
ilmaan Oromoo immoo diinoomfatanii hidhaatti darbachuu, bakka buutee dhabamsiisuu, haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu fi humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisuu ammeessanii jiru. Aanaa Sirkaa keessatti qonnaan bulaan tokko loltoota bilxiqinnaan ajjeefame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffatee qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti qonnaan bulaan tokko loltoota bilxiginnaan ajjeefamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraataa gandaa Heellaa Reetaa kan ta'e qonnaan bulaa obbo Maashoo jedhamu agayya tokko 2026 gandaa Kinnoo jedhamutti osoo ooyiruu isaa ilaalluuf deemuu hidhattoota maafiyaa bilxiginnaan haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuun ifoomeera. Qonnaan bulaan kun hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin qabne yoo ta'u, hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun yakkamee jaleewwan bilxiginnaan ajjeefamuu fi kanaan wal qabatees uummanni gandichaa sodaa fi yaaddoo hamaa keessa galaniiru. Yeroo adda addaatti ergamtoonni sirnichaa guutummaa aanichaa keessatti rakkoo hubannoo dhabuu irraan ka'uun sirna bututaa suphanii ama isaanii olii jiru gammachiisuuf jecha ilmaan Oromoo irratti dararaa garmalee ulfaataa ta'e hanga lubbuu qaalii galaafachuutti hammeessanii jiru. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo Ameerikaa fi Paaraagwaay waliigaltee niwukilaraa siivilii mallatteessaniiru. Jaalurgufaa Diinaa dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Maarko Ruubiyoo fi ministeerri dhimma alaa Paaraagwaay Roober Raamirees kibxata kaleessaa Waashingitanitti waliigaltee tumsa anniisaa niwukilaraa mallatteessan. Raamireesii fi Ruubiyoon waliigaltee 123 kan mallatteessan yoo ta'u, waliigalteewwan akkasii akka beekamanitti Ameerikaan bara 1954 irraa eegalee biyyoota 25 ol waliin mallatteessiteetti. Seera anniisaa atoomikaa Ameerikaa bara 1954 raggee keeyyata 123 biyyootni fudhattoonni istaandaardii eejensii anniisaa atoomikaa idil addunyaa eeguun jijjiirraadhaaf teknoolojii niwukilaara siivilii anniisaa yookaan saayinsiidhaaf akka dabarfamu hayyamam. Ameerikaan itti fayyadama meeshaa niwukilaraa hojii waraanaaf akka hin oolle mirkaneessuuf mirga hordoffis ni mirkaneessiti. Waashingitan biyyoota biroo Arjentinaa, Meeksikoo fi Biraaziil waliin waliigaltee akkasii mallatteessiteetti. Ruubiyoon erga Doonaald Tiraamp gara Waayit Haawusitti deebi'anii asitti waggaa tokkoo fi walakkaa darbe keessatti hariiroo Waashingitanii fi Paaraagwaay gidduu jiru cimuu isaa waan nama hin amansiifne jechuun ibsaniiru. Wanti nuti barbaannu hariiroo guddachuu itti fufuu qofa osoo hin taane waan dhaabbataa ta'uu fi jijjiirama mootummaaf hin saaxilamnedha jedhan Ruubiyoon sirna mallatteessuun ministeera dhimma alaatti geggeeffame irratti. Mootummaan Paaraagwaay kan konservaatiivii bara 2023 irraa eegalee aangoo irra jiruu fi bulchiinsi Riippablikaan Tiraamp sadarkaa hundatti tumsa dabalaniiru. Kunis jijjiirama bal'aan Laatiin Ameerikaa guutuu keessatti mul'achaa jira. Sadarkaa tumsa biyyoota lamaanii nageenya qofa osoo hin taane naannoo keenya keessattis akka addunyaatti ilaalaa jirra jedhan ministeerri haajaa alaa Paaraagwaay.